Nagaaniif araarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani obboleessa keessan faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaadha. Har'a godina Horra Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti argamnee kan nuti jirru. Innis aanaa Amuruu, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Horroo Bulluqirraa qe'ee qabeenyaa isaanii dhiisanii yeroo ammaa kana buqqaanii magaalaa Shaambuurra qabatanii kan isaan jiranii. Isaaniin gargaaruuf waan bakka kanatti argamnee jirruuf hamma dhumaatti turtiin keessan nu waliin. Uleen dabaanu dirmamese dirra halele borakkarraa mititu jennu nurra bubbule lolaan gaddaa ol nurra yaa'ee cabsatee bo'o dhaloonni kuni haaraan galfanne nuuf ta'e da'oo. Uleen dabaanu dirmamese dirra halele borakkarraa mititu jennu nurra bubbule lolaan gaddaa ol nurra yaa'ee cabsatee bo'o dhaloonni kuni haaraan galfanne nuuf ta'e da'oo. Haa ga'u jedhii nuuf ta'e da'oo daangaa itti godhii nuuf ta'e da'oo nu baasi horii nuuf ta'e da'oo gooftaa nu furii nuuf ta'e da'oo. Gaddee qalbiin saacabee ormis firris hiraarsee iyyee birmannaa dhabee eelaa barasaa hundumaa gudeelcha du'aa baatu taanee galaa biyyoormaa maaloo aduun nuufaa bariitu loli isa lolole loli oolchi araddaa keenya gadii murii nuti ta'e coba maaloo gooftaan inni zingoba loli isa nu lole loli oolchi araddaa keenya galii murii nuti ta'e coba maaloo gooftaan inni zingoba nu fariisisi bariifamina adarbu baraaf yeroon dukkana jalaanu yaasii gaaddisa du'a gadadoo nurraa kaasina ga'a nu fariisisi bariifamina adarbu baraaf yeroon dukkana jalaanu yaasii gaaddisa du'a gadadoo nurraa kaasina ga'a. Aladheen dhageenya namarra dubbii gurraaf tole muddamni keenya si'ana isa duree caalee kan biyyaaf gaaddisaa nu gube akka bidda saafa garmalee cabuun dhaloota keenya kun yooma fa'a. Aladheen dhageenya namarra dubbii gurraaf tole muddamni keenya si'ana isa duree caalee kan biyyaaf gaaddisaa nu gube akka bidda saafa garmalee cabuun dhaloota keenya kun yooma fa'a. Gidiraan rakkinni wal'aansoon muddamni hiyyummaan dukkanni boo'ichaaf yaadonni wal furii wal gigiddaree obsa keenya soraan qoree wallaalee hunduu waan godhu yaa gooftaa maaloo dubbadhu wallaalee biyya akka godhu yaa gooftaa maaloo dubbadhu. Ati dubbadhu dubbadhu gooftaa dubbadhu dubbadhu maaloo dubbadhu inneenuu dhiyeessin didu. Amaanu'eel obboloowwan keenya rakkoo adda addaatiin buqqaatanii as jirtanii sindubbisuu dhufanii jiru. Waan qabatanii dhufaniiru. Waan akkasii sin hin ga'iin galatoomaa naa jedhani. Isaan kun amboorraa deemaniiti dhufanii sindubbisuu dhufaniiru.
waan nyaata ta'u waa qabatanii dhufanii jiru waan ta'eef wangeelaawii gaaddisaa jedhamu isaan kun immoo faarfataa Amaanu'eel jedhamu guddaa galatoomaa naa jedhani. Kanaaf nyaata kana sinii kadhatanii wal duukaa xinnoo nyaata kana galateeffatanii sin jalqabsiisu isaan wajjin galateeffanna. Galanni siif haa ta'u. Nyaata kana nu eebbisi. Gooftaan si haa galatu. Ulfaadhu warra dhabaniif ati kenni. Maqaa Yesuusiin. Lubbuu takka baala harca'ee garaan naaf ture. Gammachuun namaas gadda ta'ee garaan naaf ture. Rakkinatu nutti mirkisee garaan naaf ture. Cubbuun saba kee golgoleessee garaan naaf ture. Of loleeraam dhaloonni kuni garaan naaf ture. Si qofa harka jira furmaanni garaan naaf ture. Abaarsi dhaloota irraan darbee garaan naaf ture. Darbaa dhoowwee xaxee nu qabee garaan naaf ture. Hunduu danqamee jaajee iyyaa garaan naaf ture. Nu dirmadhu harka kee nuuf wayyaa garaan naaf ture. Gaarri keenya didee ol dheeratee garaan naaf ture. Naanna'uunsaas mudhii nu kutee garaan naaf ture. Namni sit baqatee jireenya gaarii jiraata. Gooftaa ati nu ilaali nuuf kenni maaloo furmaata. Wanti nu mul'atu nu miidhe Gooftaa keessa keenya. Furmaata nuuf kenni Yesuus nu toositti laanne biyya keenya. Wanti nu mul'atu nu miidhe Gooftaa keessa keenya. Furmaata nuuf kenni Yesuus nu toositti laanne saba keenya. Gooftaa ko nuuf kenni maaloo furmaata. Nuuf kenni maaloo furmaata. Yesuus ko nuuf kenni maaloo furmaata. Nuuf kenni maaloo furmaata. Biyya keenya nuuf kenni maaloo furmaata. Saba keenya nuuf kenni maaloo furmaata. Lammii keenya nuuf kenni maaloo furmaata. Dachee keenya nuuf kenni maaloo furmaata. Laali Yesuus ko Waaqa jaalala. Saamni kee himimmaa lolaasetu si waamaa jira. Nutoo kan biraan beeknu kan itti iyyannu.
Simale gooftaa koo furmaatan qabnu nu tokkan biraan beeknu kan itti yannu Simale gooftaa koo furmaatan qabnu biyya keenya fatoo furmaata saba keenya fatoo furmaata lammii keenya fatoo furmaata hundaa keenyaaf situu deebilaata biyya keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata saba keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata lammii keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata dachee keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata Dhugaan badee siin deebi'a gaaffiin jallatee siin sirra'a baay'een baduu fi haala ilaalee hin caallisinii dubbadhu malee baay'een baduu fi haala lale hinjallisini dubbadhu male hinjallisini biyya keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata nuuf kenni saba keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata lammii keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata nuuf kenni dachee keenyaaf nuuf kenni maaloo furmaata biyya keenya fatoo furmaata saba keenya fatoo furmaata lammii keenya fatoo furmaata hundaa keenyaaf situu deebilaata Manna adnu dhagayi nu jaalaan callisiin biyya keenyaaf ati ka'i xiyyina si waammanna adnu dhagayi nu jaalaan callisiin saba keenyaaf ati ka'i waa'ee garuu laallee Amana nuto walintani Ane galu walale Sikadan nuto walintani Ane galu walale Siwamana nuto walintani
Egaa daawwattoota keenya uummanni keenyi haala kana fakkaatu keessadha jechuudha kan inni jiru. Yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu irratti rakkina guddaadhaanidha kan inni amma saaxilamaa jiru. Baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha jechuudha. Waan namatti ulfaatudha. Walumaa galatti har'a affeerraa laaqanaa taasifneen gara namoota 2000 oliidha jechuudha. Affeerraa laaqanaa kana kan nyaate namoota hunda bira qaqqabsiisuuf hin dandeenye inni kun humna keenyaa ol ta'eera jechuudha. Kanaafi ijoollonni biyyoota garaagaraa taa'uudhaan hirmaannaa taasisaa turtan hundumti keessan xiqqoo guddaa utuu hin jedhin saba kana bira kan dhaabbattan hundumti keessan Waaqayyo jireenya keessan bara keessan hojii keessan haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada. Eebbifamaa kabaja guddaa argadha. Haala tokko tokko mijeessuudhaan Paaster Damissoo Fantaa Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Akkasumas ijoollonni dargaggoonni magaalaa Shaambuu fi miseensonni waldaa Muluu Wangeelii Teelee kan jirtan akkasumas daaqonoonni hundumti keessan hojiin kun akka fiixaan ba'uuf na deeggaraa kan turtanii Waaqayyo gooftaan jireenya keessan haa eebbisuun isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee hojii kanan wajjin hojjechuudhaan abbaa foonii kan ta'an hojjetaa wangeelaa Gaaddisaa Taakkalee konkolaataadhaan akkasumas illee maallaqa isaatiin na wajjin bu'anii bahanii hojii kana na wajjin akka deemsifamu taasiseera jechuudha. Namoonni ammas irratti hirmaachuu barbaadan akkuma itti fufetti jira waan ta'eef Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa wal wajjiniin warra dadhaban warra kukkufan lafaa kaafnaa eebbifamaa. Nagaa fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa ta'u hordoftoota Doonii Miidiyaa warra taatanii fi ani maqaan koo Paaster Damissoo Fantaa jedhama. Walitti qabaa waldaa Muluu Wangeelii Shaambuu fi walitti qabaa boordii Muluu Wangeelii Horroo Guduruu Wallaggaa kan hin ta'e. Guyyaa har'aa gocha miidiyaan kun nuu gootanii fi guddaas galateeffachaa beela yoo jenne kan yeroon laanne kan yeroon eegne buqqaa'ota hedduutu magaalaa keenya keessatti walitti qabamee jira. Aanolee Amuruurraa, aanaa Horroo Bulluqirraa, aanaa Shaambuurraati. Namoota 8,000 ol ta'antu amma buqqa'ee magaalaa keenya keessa jira. Kanaaf guyyaa har'aa immoo kallattii dandeessaniin karaa obboleessa keenya Faarfataa Amaanu'eel waamicha isinitti hime namoota beelaanii jiran kana namoota hanga 2,000 olitti namni gorora isaa liqimsachuun waan guddaa waan ta'eef gocha har'a gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana bukkeellee dhaabbatanii daaqonoonni waldaa keenyaa hojii kana hojjechuudhaan itti hojjechuudhaan biddeen toshuudhaan karaa humni isaanii danda'an akkasumas waajjirni bulchiinsaas konkolaataa geejjiba nuu laachuudhaan nyaatota barbaachisan kana nuu dhiyeessanii namoota kana nyaachisneerra tola ooltaniif gocha gaarii gootan kanaaf Waaqayyos gatii keessaniin irraanfatu. Waaqayyo isin haa eebbisu jenna. Oo dandeessaniif gara fuulduraatti illee namoota kana daa'imman jaarsolii dubartoota ulfaa iddoo ta'anii beddee bulan dhabanii namni wal yaabee jiraachaa jiru kan bukkee dhaabattanii hojii gaarii isa jalqabdan kan akka fiixaan nuu baastan jaalala Waaqayyoon isin gaafanna. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ulfaadhaa. Nagaa faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota Doonii Miidiyaa. Ani maqaan koo Mootummaa Mirreessaan jedhama. Tajaajilaa waldaa Maqaan Yesuus Shaambuu Kattaati. Magaalaa Shaambuu keessa jiraadhaa jechuudha. Har'a jaallattootaa fi hordoftoota Doonii Miidiyaaf ibsi ani kennuu barbaade yookaan immoo ragaa ani ba'uudhaaf dhufe. Akkuma hundi keessan karaa adda addaa beektan uummanni keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatan aanaa Amuruu, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Horroo Bulluq keessaa rakkina garaa garaatiin qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gara magaalaa Shaambuutti buqqa'anii Shaambuu magaalaa Shaambuu keessa bakka adda addaa qubatanii jiru. Magaalaa Shaambuu kana keessa jiru. Isaan kun akkuma beekamu namni buqqa'ee egaa hundi keessan hin beektu qabeenya isaa kaafatee dhufuu hin danda'u. Waan har'a nyaatuuf waan boru nyaatu waan tokko harkaa hin qabu jechuudha. Kanarraa kan ka'e Faarfataa obboleessi keenya Amaanu'eel Gaaddisaa karaa adda addaa karaa Doonii Miidiyaas karaa sooshaal miidiyaa fayyadamu hundayyuu deeggarsa kana akka ta'uu qabuu fi rakkoo uummata kanaa isinii kaasaa turaniiru jechuudha. Kanaaf amma guyyaa har'aa namoota hunda buqqa'ee iddoo kana jiru
qaqqabuun illee yoo dadhabame namoonni har'a deeggarsa laaqanaa argatan kun namoota gara 2,000 olitti lakkaa'amaniif namoota baay'ee afeerraa laaqanaa sadarkaa baay'ee ajaa'iba ta'een sadarkaa baay'ee nama gammachiisuun buqqa'aan kunis yookaan rakkataan kunis karaa baay'ee itti gammadeen afeerraa laaqanaa godhamaa oolee jechuudha. Kanaaf egaa hojiin kun hirmaannaa keessaniin kan hojjetame waan ta'eef akka jiraataa magaalaa Shaambuu fi akka nama dhibee kana itti dhiyeenyaan bal'inaan beekuutti baay'ee isin galateeffachuu barbaannaa jechuudha. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu jechuu barbaannaa jechuudha. Itti dabalataan afeerraa laaqanaa kanaan afeerraa laaqanaa guyya tokkoon rakkoo uummata keenya kanaa furuun hin danda'amu jechuudha. Afeerraa guyyaa irraa gaggeeffame nama hunda bira ga'uun hin danda'amne jechuudha. Limiteeshiniin waan jiruuf riisoorsiin ture limiteeshinii waan qabuuf jechuudha. Daangaa waan qabuuf jechuudha. Isa kanarra dhaabbadhee waan isin yaadachiisuu barbaadu obboloonni keenya kaleessa hojii gaggaarii karaa doonii miidiyaa gochaa turtan ammas jabeessitanii yoo itti fuftan yoo xinnaate nama muraasa guyyaa tokkoof guyyaa lama nyaachisuun hin danda'ama waan ta'eef kaleessa hojii gaarii hojjettanii har'a namoonni itti gammadan sana gara fuulduraattis hojii akkasii jajjabeessitanii yoo itti fuftan waaqayyo biraa eebba kan argattan ta'uu isaati. Nama biraas immoo nama hojii kana qaamaan arge biraas immoo galata kan qabdan ta'uu isaan isinii kaasuu barbaada. Irra deebi'ee waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuun jedha jechuudha. Hojii kana keessatti waldaa Mulu Wangeelii naannoo Teelee Paaster Damisfaa baay'ee galateeffannaa. Yoo xinnaate hojii kana doonii miidiyaan fageenyarraa waan dhufuuf abbummaa qindeessummaa isaa fudhatanii baay'ee itti dhama'aa turan jechuudha. Miseensi waldaa sanaa qindeessummaa Paaster Damisiin hojiin iddoo kanatti hojjetame guddaa waan ta'eef isaanillee waaqayyo jireenya isaanii haa eebbisu isin jechuu barbaanna. Dhugaadhaa namoota waldaa keessa jiran qindeessuudhaan wantoota sana akkaataatti jara bira ga'u karaa doonii miidiyaa qofa hojii sana hojjechuun xiqqoo waan ulfaatuu fi Paaster Damis hojii kana keessatti hojii qindeessummaa guddaa raawwatanii miseensi waldaa sanaas hojii kana keessatti gahee guddaa kan taphatan waan ta'eef laalaa gaama nama 2,000 oltu nyaate nama 2,000 kana takkaatti ga'uun waan ulfaatuuf kana loojistikii sana geejjibsiisuun dhiyeessuun baay'ee walxaxaa waan tureef amantoota waldaa Mulu Wangeelii naannoo Teelee fi Paaster Damisii fi ijoollota isaan wajjin hojjetan baay'ee galateeffannaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Egaa kanaaf wanti nuti har'a hojjetame kun gaaffii sa'aatii muraasaati kan inni deebisee waan ta'eef hordoftoonni doonii miidiyaa kanatti fuftanii waan gootan isinuu beektu waan isin gorsinuu hin qabnu. Akka waldaa keenyaattis ijoollonni waldaa keenyaa hojii kana keessatti hirmaannaa guddaa godhaniiru. Waaqayyo isin haa eebbisu isin jechuu barbaanna. Galatooma. Ani maqaan koo hojjetaa Wangeelaa Gaaddisaa Taakkalaan jedhama. Tajaajila gidduu kana dhaabbata gargaarsa doonii miidiyaa waliin ta'uudhaan magaalaa Shaambuu keessatti kan argaman buqqaatota obboloota keenya tajaajiluu keessatti wanta ajaa'ibsiisaa ta'e kan argame. Keessumaayyuu bakka sanatti baay'ee wanta nama gaddisiisu obboloota keenya kan buqqaan musliimonni jiru, ortodoksii jiru, waaqeffataan jira, akkasumas pirootestaanti jira. Hararraallee buqqaanii biyya sanatti kan boqotanii turan ammas buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti argamu. Iddoo sanatti wanti baay'ee nama absiisuu fi laphee namaatti dhagahamu haati ijoollee jiru, ijoollee xixinnoon jiru, manguddoonni gurguddoonni jiru, garaatti kan baatan haadholiin baay'een jiru. Warri kanaan dura nama gargaaraa turan, mana isaaniitti nama boqochiisaa turan, nama gammachiisaa, nama aara galfiisisaa turan har'a bakka jiraniitii jechi bahanii iddoo qannooti bahanii lafa sanatti walitti gahanii owwaara keessa taa'anii harka namaa ilaalanii biddeen isaaniif dhufu hundumaa akka nama waa tokko isaaniif itti yeroo nyaatan baay'ee nama gaddisiisa. Keessumaa ijoolleen daa'imman innaa arginetti fagootti yeroo konkolaataan nyaata fidee dhufu buddeen nu dhufe jechuudhaan iyyuu hin gammadu. Amma biree isaan bira ga'utti immoo baay'een isaanii bo'u baay'ee humna guddaadhaan bo'u. Isaan ilaalanii galanii maddeen nyaachuun baay'een ulfaata. Hamma waaqayyo gargaare garuu dhaabbata doonii miidiyaa wajjin ta'uudhaan namoota amma kana baay'atan keessaa hanguma humna keenya nama gara 2,000 isaaf ol kan ta'an akka isaan nyaatan
nyaatanii akka isaan gammadan taasisnee jirra. Ammumallee inni sun gahaa akka hin taane kan nutti dhaga'amu galleen mallee boqochuu hin dandeenye baay'een isaanii haadholiin jiru achi keessatti wayyaa jijjiirratanii hin qabanii bijaamaa hin qabanii ijoollee isaaniitti fincoofti daayippariin hin jiru dubartoonni laguu marsaa laguu isaan dhufaa modesii hin qabanii akkasumatti nyaata nyaatan wajjin walitti ijoolleen innaatti gadi fincoofti innaatti gadi udaantoo baay'ee fooliin namatti hin tolleetu kanatti argamu. Federaa kana keessatti namni hundumtuu irratti tole uumateef baay'ee hin jaallanna. Lammummaa nutti dhagahame jaallatanii miti qe'ee isaanii jaallatu naannoo isaanii jaallatu nagaan bahanii galuu jaallatu nyaatanii quufanii jiraachuu jaallatu garuu hin taanne haalli isaaniif hin mijoofne rakkina keessa jiru. Otoo namni hundumtuu akkuma kana dhaabbata kana duukaa dhaabbachuudhaan karaa isiniif danda'a karaa dhuunfaa karaa waliin ta'uudhaan otoo deeggarsa kana otoo gargaartanii hin jaallanna. Waan hundumaaf iyyuu inni nu gargaare Waaqayyo haa ulfaatu ta'u jennu hamma ta'e laphee keenya irraa illee dandeettii keenyatti waan qabnu irraati walitti funaannee Amaanu'eel wajjin deemnee hojii kana hojjenneetti kan deebinee dhufne deebinee illee gallee taa'uun baay'ee ba'aa guddaa nutti ta'ee jira waan ta'eef namoonni biyyoota adda addaa jirtan biyyoota adda addaa naannoo adda addaa irra jirtan otoo deeggarsa adda addaa hamma humna keessanii otoo gootanii fi Waaqayyo birattis nama birattis gatii keessan argattu isiniin jedha. Waan na dhaggeeffataniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa nagaatti. Bani